akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota YouTube Siinqee Production guyyaa har'aa qophiin isiniif dhiyeessinu lafa jireenyaaf mijaattuu taate waa'ee Kaanaadaati. Siinqee Production subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa hedduu biyyoota lixaa keessaa lafa jireenyaaf mijaattuu jedhanii filatan keessaa Kaanaadaan tokko. Waggoota dhiyoos ammoo biyyi mijaattuu jedhamuun namoonni hedduun garas imalaa jiru. Lammiileen biyyoota Afrikaa fi ardii biraatiif hojii bal'aa kam taate Kaanaadaan hayyama jireenyaallee argachuuf salphaa akka taatetu himama. Kaanaadaan poolisii baqattummaa banaa ta'e waan fayyadamtuuf lammiileen biyyoota garagaraa daldalaaf dabalatee garasitti imalu. Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa kana qofaaf osoo hin taane ulaagaaleedhuma biyyoota lixaa kaaniin Kaanaadaan biyya jireenyaaf filatamtuu ta'an keessatti ramadamti. Qaama gaazexaa Economist kan ta'ee fi qorannoo kan gaggeessuun sadarkaa kan kennu Intelligence Unit akka ibsetti magaalota 10 addunyaa irratti jireenyaaf mijaa'oo ta'an keessaa 3 magaalota Kaanaadaati. Dhaabbatichi akka ulaagaaleetti kan fayyadame tasgabbii, sirna fayyaa, aadaa fi naannoo barnootaa fi bu'uuraalee misoomaa fa'i. Magaalonni Kaanaadaa magaalota addunyaa jireenyaaf mijaatoo ta'an filataman 3 Vancouver, Calgary fi magaalaa guddoo biyyattii kan taate Torontoodha. Deeggarsi mana barumsaatti godhamu namoota dulloomanii fi gargaarsi godhamu akkasumas namoota biizinasii xixiqqoo qaban deeggaruu fi tattaaffiin godhaman kan isaanittiin beekamanidha. Lammiileen Kaanaadaa fira godhachuu fi wal gargaaruudhaan beekamu jedha jiraataan magaalaa Vancouver kan ta'e Jean Stoller. Bu'uurri misoomaa gama geejjibaan jiru gara biraan Kaanaadaan biyya filatamtuu akka taatu ishee taasisa. Kaanaadaatti bakka bakkatti socho'uuf konkolaataan dhuunfaa qabaachuun dirqamaa miti. Magaalota keessa akka gaariitti deemuuf baaburri baasiiwwan akka gaariitti sa'aatii kamittuu argamuu danda'u. Saamantaan magaalaa Calgary, Montreal fi Toronto keessa yeroo jiraatanitti hanga ganna 24tti hayyamaa konkolaachisummaa akka hin baasne himu. Sababbiin isaas geejjibni sa'aatii barbaadamitti akka gaariitti akka argamu waan ta'eef. Magaalonni Kaanaadaa addunyaatti akka filataman wantoota godhan keessaa kan biraa paarkiiwwan bashannanaa bal'aa fi midhagootaan qabaachuu isheetiini. Keessumaa magaalonni akka Torontoo fa'aa naannawa mimmiidhagootaanitti ijaaramuu qofa osoo hin taane diizaayinii ijaarsa isaanii keessa qabeenyi uumamaa akka hammatamu ta'etti kan hojjetamte. Mee magaalota Kaanaadaa 3 addunyaa irratti jireenyaaf filatamaa ta'an haa ilaallu. Fiixee lixaa Kaanaadaatti kan argamtu magaalli Vancouver qabeenya uumamaan badhaatudha. Gaarreewwanii fi haroowwan Vancouveritti argaman jannata lafarraa ishee fakkeessaniiru jedhu lammiileen Kaanaadaa kan ta'an Samantaan. Keessumaa gaafa roobni roobuu Vancouver bareedina addaa kan horattu himu waggoota 20 ta'u Vancouver kan jiraatan Samantaan. Vancouver namni deemu paarkii Staaliin kan mukkeen waggoota 700 hanga 800 fa'aan turan keessatti argaman osoo hin daawwatin hafuu hin qabu jedha namni kun. Akkasumas gaara yaabuu kan barbaadan gaara Giruus koruun miidhagina magaalattii gadi ilaaluu danda'u. Bakkeewwan uumamaatiin alatti magaalattii keessatti ammoo giddugalaawwan aadaa fi gosti nyaataa lakkaa'amee hin dhumne jiru.
bulchiinsa lixaa albeertaatti kan argamtu magaalli kaalgaarii guddoo taatus namoonni akka waan mandara tokko keessa jiraatanitti wal simatu. Keessummaa simachuunis magaalli kun ni beekamti. Qaala'insi jireenyaa magaalota kaan waliin wal bira qabamu gadaanaadha. Kaalgaariin magaalota kaan irraa kan adda godhu hawaasa irratti xiyyeeffatteenidha jetti jiraattu magaalattii fi barreessitu kan taate Looraa Paap. Magaalattiin ollummaa kan jajjabeessituu fi oomishaalee qonnaa bakkeewwan itti gurgurama hedduu kan qabdu taatee himti jiraattuun tun. Kaalgaariin manneen nyaataa bebbeekamoo feestivaalota adda addaa qopheessuudhaanis ni beekamti. Hundumaa akka amalaa fi fedhii namootaatti isaan keessummeessiti. Lammiileen biyya garaa garaatii dhufan hedduun ormummaan osoo itti hin dhagahin keessa jiraatanidha. Kaalgaariin magaalaa saboonni 240 keessa jiraatanii fi afaan 165 keessatti dubbatamu ta'uun ishee Kanaadaa keessatti sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Magaalaa guddoo Kanaadaa kan taate Torontoon baay'ina uummataan tokkoffaadha. Magaalattii keessatti paarkiiwwan 1500 ta'an ijaaruun jiraattonni magaalattii manaa baanii akka garaa isaaniitti qilleensa qulqulluu akka argatan gooteetti. Torontootti yoo feetan baaburaan, baasiidhaan, biskileettaan yookaan miilaan deemtanii sa'aatii kamittuu nageenya keessaniin waan itti yaaddoftan hin qabdan. Magaalattiin gaafuma hundooftuu bu'uuraalee misoomaa giddu galeessa godhatte waan taateef magaalaa jireenyaaf mijaattuu akka taatitu ishee taasiseera. Keessumaa qorra Kanaadaa yeroo gannaaf iddoo itti baqatan daandii lafoo lafa jalatti ijaarame qabdi. Yeroo qorraatti biiroodha hanga buufata xiyyaaraatti yookaan buufata baaburaatti akkasumas buufataalee fayyaa osoo hin hafin wayaa yeroo gannaa uffatamu osoo hin barbaachisin akkanatti toletti deddeebi'uu nan danda'a jedha jiraataan magaalattii hanga Anil. Torontoon magaalaa namoonni bakkee garaagaraa irraa dhufan keessa jiraatanidha. Jiraattota magaalattii keessaa parsantii 50 takka kan ta'an Kanaadaa alatti kan dhalatanidha. Akkasumas magaalaa afaanonni hedduu keessatti dubbatamanidha. Niiyorkii fi Siilikan Vaaliitti aanuun kaaba Ameerikaatti Torontoon magaalaa giddugala teknooloojii taateedha. Qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. YouTube Siinqee Production like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa.